Har'ammoo icciitii guddoo eenyuyyuu isinitti himne gaafa mana yaalaa deemtan beekuu qabdan isinitti hima. Namni gaafa mana seeraa deemu namoota seera beekan gaafatee akkaataa isaa kan inni deemu jechuudha. Gaafa mana yaalaa deemtan immoo wantoota kana sirriitti beekuu qabdu. Eenyuuniyyuu fudhadhaa deema maatii keessan haa ta'u, daa'ima keessan haa ta'u, ollaa keessan, lafa hojiirraa akkasumas immoo hiriyaa keessanis haa ta'u, gaafa mana yaalaa fuutanii deemtan wantoota isin dogoggoruu hin qabne. Inni kun immoo wantoota hedduuf isin fayyada. Tokkoffaa dhukkubni namicha sanaa yookaan namni dhukkubsate sanaa dafee akka argamu, lammaffaa immoo baasii hin barbaachisneef akka isin hin saaxilamne baay'ee isin fayyada. Hakiima yookaan dooktera yaaluu sanaafis faayidaa guddaa qaba, isiniifis faayidaa guddaa qaba. Kanaaf wantoota kana gaafa mana yaalaa deemtan beekuu qabdu. Qorannoo gochuufis haa ta'u, dhukkubsattaniis haa ta'u, nama fuutaniis deemtaniis haa ta'u, mana mootummaas haa ta'u, mana dhuunfaas haa ta'u, wantoota kana sirriitti beekuu qabdu jechuudha. Gaafa mana yaalaa deemtan. Inni tokkoffaanii maalidhaa? Maaliif akka deemne beekuu qabna. Maaliif akka deemne? Inni kun immoo qorannoo gochuuf immoo dhukkubsanneetu immoo yookiin immoo wanta biraaf kan gara sanaa deemne. Kana jechuun nam tokko qorannoo gochuuf yeroo jedhamu qorannoo HIV gochuu danda'a nam tokko, akkasumas immoo qorannoo raajii tokko gochuu danda'a, qorannoo vaayirasii tiruu, qorannoo gartuu dhiigaa gochuu danda'a. Wanta garaagaraaf jechuudha. Qorannoo medical check-up jedhamee kan waamamu jechuudha. Kana jechuun hojiifis haa ta'u, akkasumas immoo eeyyama konkolaachisummaafis haa ta'u, wayin immoo qorannoo akkasumatti qorannoo mataa isaa beekuuf yookaan fayyummaa isaa beekuuf nam tokko mana yaalaa deemee qorannoo gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf qorannoof akka deemee himuu qaba jechuudha. Hagarraatti maatii keenyatti kan dabalamne subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa. Akkasumas immoo viidiyoo kana akka jaallatta waan hin beekuuf like gochuun nu faana turaa isiniin jedha. Inni lammaffaanii maalidhaa? Wanta isin dogoggoruu hin qabne mallattoo dhukkuba keessanii sirriitti hakiima sanatti himachuu qabdu. Mallattoo yeroo jennu immoo qufaadha moo, ol sin deebisa moo, ho'a qaamaa qabdu moo, mataa dhukkubbii qabdu moo, garaa dhukkubbii qabdu moo, akkasumas immoo wanta biraa buusaarra isin dhukkuba yoo ta'e wanta isinitti dhagahamu. Nyaata jibbisiisuu haa ta'u, dadhabbii hamaa haa ta'u, wanta isinitti dhagahamu hundumaa hakiima sana ibsuu qabdu yookaan himuu qabdu. Kun immoo yeroo isin jalqabe irraa kaastanii torbee lama fixeera moo erga isin jalqabe, ji'a tokko irraa ka'eetu moo, waggaa tokko fixeera moo, guyyaa lamadha moo kan jedhamu isa sirriitti himuu qabdu jechuudha. Paatarni isaa sirriitti eessarraa ka'ee akkasiin jalqabe, mallattoo akkamii isin jalqabe ho'a qaamaan isin jalqabe moo, qufaadhaan isin jalqabe moo kan jedhu sirriitti ibsuufii qabdu jechuudha. Hakiima sanaaf sirriitti. Inni kuni faayidaa hedduu qaba. Wanta isin biiroo dooktera tokko keessatti wajjin diskees gochuu fi akkasumas isteetoskooppii kanaan dhaggeeffate haa ta'u, egzaamaa godhee tuttuqees haa ta'u, qaama keessan ilaalee hakimni tokko kan inni dhukkuba keessan bira ga'uuf haga persentii 85 isa fayyaduu danda'a. Kana jechuun laaboraatoorii bira hin deemin, otoo imeejii bira yookaan raajii bira, altiraasaawundii bira, siitiiskaanii bira, MRI bira ta'uu hin ga'iin haga persentii 85 dhukkuba keessan bira ga'uuf wanta isin kennitan afaaniinii fi wanta inni biiroo keessatti ilaalu hakimni tokko haga persentii 85 dhukkuba keessan bira ga'uuf isa fayyada jechuudha. Yaada haga 85 persentii 85. Kanaaf odeeffannoo isin kennitan baay'ee kiliirii ta'uu qaba, wanta sirrii ta'uu qaba, wanta fuulii ta'uu qaba jechuudha. Wanta walakkaasaa hakimatti himtanii walakkaasaa dhiisuu hin qabdan jechuudha. Namoonni tokko gaafa biiroo dooktera tokko dhufanii kan na mudatan hagarraatti barreessanii yeroo isaan dhufan jira jechuudha. Gaafa kana qabaa kun natti dhaga'ama, qoricha akkanaa fudhadhee ture, achi kun ta'ee, achirraan kun ta'ee jedhanii barreessanii akka hin irraanfanneef achirraa ilaalanii yaadachaa yeroo nutti himan ni argina jechuudha. Inni kun gaariidha. Sababiin isaa dhukkuba keessan bira dafnee akka geenyu akkasumas immoo mirmaraa yookaan qorannoo hin barbaachisne isiniif akka hin ajajne illee wanta barbaachisu qofa akkasiin ajajnu yeroo gabaabaa keessatti
qoricha dhukkuba keessanis argattanii akka daftanii irraa fayyitaniif baay'ee isin barbaachisaa jechuudha. Kanaaf wanta odeeffannoo sirrii, odeeffannoo fayyaa sirrii kennuu qabdu jechuudha hakiima tokkoof. Inni gara biraan immoo wanta hakimni sun ilaalee itti amanee isin ajajee laaboraatoorii isaa ta'uu, raajii isaa ta'uu hojjechiisuu qabdu jechuudha. Inni gara biraan immoo qoricha akka isin ajajametti utuu dogoggoriin maal gochuu qabdu fudhachuu qabdu jechuudha. Wanta isiniin gallee hakiima sana gaafachuudhaan kiliir akka inni isiniif godhu yookaan ifa akka inni isiniif godhu gochuu qabdu jechuudha. Malee mana yaala deemtanii utoo rakkina keessanii hin himatiin maaliif akka dhuftan otoo hin himatiin namoonni tokko maal jedhu ani iddoon dhukkubiyyuu hin beeku, iddoon itti dhaga'amuyyuu hin beeku, qaama kun hundumaa na dhukkubaa jedhu. Inni kun sirrii miti. Milikkita yookaan mallattoo isinitti dhaga'amu 1 2 3 4 jettanii hakiima sanatti adda baastanii sirriitti himuudha malee iddoon na dhukkubu hin beeku, waan natti dhaga'amu hin beeku jechuu hin qabdanii jechuudha. Inni gara biraan immoo namoonni tokko maal jedhu ati dooktara miti, iddoo na dhukkubu akkamittan sitti himaa dhukkuba kunatti himi malee otoo iddoo isaanitti dhaga'amu hin himatiin dhukkuba isaanii dooktarri akka isaanitti himu kan expect godhan jiru jechuudha. Inni kunis sirrii miti. Warri kaan immoo maal jedhu marammarii yookaan qorannoo godhii bira gahi malee ani iddoo na dhukkubu iyyuu ispeesifikaalii hin beeku iddoo kana jedhee sitti himuu hin danda'u. Warri kaan immoo utuma dhukkuba kooyyuu beeke maal gochuu si biraan dhufaa kan jedhan illee jiru jechuudha. Hakiimni yookaan dooktarri tokko dhukkuba keessan otoo hin taane mallattoo keessan kan inni isin gaafatu. Maal sin godhaa? Maaliif gara hospitaalaa dhuftanii? Yeroo isin jedhee isin gaafatu mataa waan na cabseef, ho'as waan an qabuuf, qufaas waan an qabuuf, qorra waan naan jedhuuf, dugda waan na kutuuf, waan na dadhabsiisuuf, nyaata waan na nyaachisuu dideef, garaachi koo waan na gubuuf, garaan koo waan na dhukkubuuf wanta akkasii barbaada hakiimni isin irraa jechuudha. Kanaaf daa'imas gaafa fuutanii deemtanii wanta haasa'uu hin dandeenye waan ta'eef daa'imni wanta inni godhu ho'a qaamaa qabamoo qufaa qabamoo akkasumas immoo ni bu'amoo kana duriirra amalli isaa jijjiirameeramoo kan jedhu kan akkasin ibsitanii fi barbaadu jechuudha dooktarri tokko. Akkasumas immoo namoota of hin beekne illee fuutanii deemuu dandeessu jechuudha. Akkamitti akka kufanii yoom akka isaan jalqabee yoom akka of wallaalanii isa dura immoo maaltu akka ture dhukkuba biraallee wanta isin dogoggoruun qabdan immoo inni biraan immoo dhukkuba qabdaniif qoricha fudhattan hakiimatti himuu qabdu jechuudha. Namoonni tokko dhukkuba dhiibbaa dhiigaa qabu. Dhiibbaa dhiigaan isaanii gaafa safaramu noormaaliidha. Akka dhiibbaa qaban illee himuu dhiisuu danda'u. Akka dhibee sukkaaraa qaban himuu dhiisuu danda'u. Keessumattuu immoo namoonni dhukkuba HIV illee qaban dhukkuba HIV akka qaban illee hakiima isaanii dhoksu jechuudha. Inni kun immoo tokkoffaa qoricha isiniif ajajamullee mirmaraa isiniif ta'ullee akkasumas immoo hakiima sanaaf illee namni tokko HIV yoo qabaate hakiimni sun illee xiniqqaaqee yookaan immoo of eeggannoo gochuu qaba jechuudha. Kanaafuu dhukkuba qabdan akkasumas qoricha fudhattan akkasumas immoo wanta isinitti dhagahamu hundumaa hakiima tokkoof sirriitti ibsa kennuu qabdu jechuudha. Malee callistanii anuu kana qaba ture booda gaafa hakiimni isin gaafatu okay narraan fadhe malee isas qaban ture akkas ture narraan fadhe malee gadda qoricha kana jalqabeen ture hin jedhina. Gaafa mana hakiimaa deemtanii yookaan mana yaalaa deemtanii biiroo hakiima tokko gaafa galtanii yookaan immoo ofiisii dooktarii tokko yeroo gaafa galtanii orgaanaayizdi taatanii wanta jiru hundumaa sirriitti ibsuu fi mallattoo keessan wanta fudhattan dhukkuba amma sanirra jiru kana dura maaltu akka ture inni kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yeroo tokko immoo maatii keessallee jiraa jedhee hakiimni isin gaafachuu danda'a. Inni kun immoo callisamee miti. Maaliif jeneetikifaan waan wal qabatu jiraachuu danda'a. Lafa hojiifaan maal hojjetta jedhee illee yeroo isin gaafatu jira hakiimni tokko jechuudha. Kanaaf dhukkubni tokko lafa nuti hojjennuufaan wal qabachuu danda'u jechuudha. Lafa aarritti baay'atu akkasumas immoo mana keessa jiraattan illee isin gaafachuu danda'a. Foddaa qabamuu hin qabu jedhee isin gaafachuu danda'a jechuudha. Maaliif dhukkuboonni tokko suffocated wanta ta'an yookaan immoo well ventilated wanta ta'an yookaan qilleensa mana hin qabne keessatti akka baay'atan waan mul'isuu fi qorannoon isallee isin gaafata jechuudha.
mana akkamii keessa jiraattu, nama meeqa taatanii jiraattu, namni mana keessa qofa'u jiraa'u, namni TB dhukkubsatee beeku jiraa'u jedhee isin gaafachuu danda'a jechuudha hakimni tokko. Kana sababa malee miti. Mana keessa isin jiraattan baruu barbaadee ton taane dhukkuba keessan faana wal qabachuu danda'a jedhee waan yaadeef. Maatii keessa jiraattan baruu barbaadee ton taane dhukkuba keessan faana waan wal qabatu jedhee waan yaadeef. Nama wajjin hin jiraattan baruu barbaadee ton taane dhukkuba keessan faana wal qabataa jedhee waan yaadeef jechuudha. Gaaffii isin gaafatu jechuudha. Risk factor yookaan immoo wantoota nu saaxiluu danda'an jedhee waan yaadu waan qabuufidha jechuudha. Sammuu isaa keessatti dooktarri tokko kan isin gaafatu malee akkaataa isin jiraattan nama wajjin jiraattan istaatasii keessan baruu barbaadee ton taane tarii dhukkuba keessan faana wal qabachuu danda'a jedhee akka risk factor yookaan wantoota isin saaxiluu danda'an search gochuutti jira jechuudha hakimni sun. Search gochaa jira malee waan biraaf miti. Kanaaf odeeffannoo sirrii, information sirrii kennuufii qabdu jechuudha. Inni kun immoo isin baay'ee fayyada. Hakimni sunis dafee dhukkuba keessan bira akka ga'uuf isa fayyada jechuudha. Kanaaf nuffii tokko malee history sirrii, odeeffannoo sirrii hakima keessaniif kennuu qabdu jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Odeeffannoo fayyaa akkasii yoo barbaaddan maatii keenyatti dabalamuun subscribe gochuun nu cina dhaabbadhaa isiniin jenna. Galatoomaa.